وداني سرتي جبتي كنا عليه هو إذا روزي واقع لفاف ودي ودي أمانة ربي توكي تشغل راجع غربا يا وندنو بي بتزواواريكو رب ما تيامنا ما كم تمجاسي مالي وندنو garuu akkamitti toofni kiristaanaaf musliimaa kan inni tokko ta'uu danda'e miti baatee. Mallattoo qiyaamaati marfuun maalti guyyaa tokko qabame soomni kiristaanaaf musliimaa. guyyaa tokko miti nuti hadda qabnee jarri boramtamuu qabani miti ma guyyaa tokko qabnee raara. Walumaa na fakkaata. laa jechuun nuti akka kaleessaa qabnee jarri mokkadhaa qabani guyyaa tokko ol jalaa hafe malee guyyaa tokko ol jalaa hafe akkasuma bara waggaa waggaadhaan jarri tsoomii guddicha yeroo tsoomanu waaboo wabii sabaa sabiskiraayib naa godhe Galatomi Kali. Surah komentii kennuu danda'a. Thank you so much. Galatomi. Ramadan Mubarak Abba Biyya. Abba Oromia. Ramadan Mubarak Sinjanneerra. Kan barana warra bara hedduu. Thank you. Rabbiin waa godhu. Suuraa eeggata sigaa. Meerri suuraan baheera? Kunoo komentii gartu. Meerri natti mul'anne malee. Wabii sabaa jaalala. Wow! Namni suuraa komentii naa gochuu danda'a jechuudha amma. Yaa suuraa hundi nu baheera si. Wow! Galatoomi Abbaa Oromiyaa. Jiraadhu qaalii kiyya. Allah. Indee reedii. Suuraa baay'ee keessa kaa reedii. Kan alaabaattiin alaabaa abbaa gadaa sana fa'i qabadhee jiru. Gosa garaagaraati kun gosa biraatti. Yaa. Oh. Profaayilii kaadheen ture profaayilii doktor tokko kan respect ምናምን jedhu san innoo hin jira innis. Wannummaa naani takka inni. Galatooma suuraa meeqanaa keessatti reedi? Suuraa jaamatu. Galatoomi Abbaa Oromiyaa. Kaajii Ramadaan. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Suuraa meeqa? Shan jaha torba. Suuraa torba oke. Lazima Amina ta'i tonkolii dhiisii. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Koppi linkii taaptaabitti naa deebi'aa. Naaf hin taane waliin argine si yaadee dhuman seene. Reefuma faxarree kaana kunoo. Baadaaf xirii. Xayyiba thank you. Galatoomi for gift. Ramadan. Walumaanu jimmitti waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga waliin geenye. Galatooma. Biiftuu thank you. Biiftuu jimma. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa sabboontuu. Dhufne kaajii Ramadaan siinii wal jaalatanii. Siinii wal jaalatanii. Nama meeqa subscribe naa godhe jechuudha amma dheengadda intinaanis naa gooteetti Fatiyaanis. Nama meeqa? Subscribe ko nama meeqa ta'eera jechuudha. Subscribe meeqa odoleeta? Subscribe nama shan qabdi. Nama shan guutee maashaallah. Saamis naa godheera. Subscribe kana. Baay'ee naa godhanii nama soddomii wal qabatu. Hagamma kan inni jira kiyya qabsabana san godha. Kan waggaa lama fa'i nama naa godhe ture. Wayne Dr. Dheengadda kan baatii jaha naa godhe. Kan baatii jaha naa godhe. Rakkoonni subscribe gaafa kan ji'aasii godhani gaafa ji'ni sun ga'e koyini si bu'a. Bu'ee akkasii was. Dheengadda ani koyiniin eessaa naa bu'ee jennaan kan subscribe tiin aan jedhani. Koyini nama bu'a jaarratti. Keessaan qabuun ture beektaa ofumaan keessatti arge. Birrii dhibba biyya kanaa ta'u birrii dhibbaaf 85. Jireenya qaalee. Jireenya qaalee jennaan. Birrii dhibbaaf 80 godhan. Subscribe naa baay'ee godhee ture. Abbaa birrii itti godhee mugee godhee aslii godhee. Kaardii guuttee gootasaa? Subhanallah. Taaptaabitti naa deebi. Jedha Usmaan binu Zaahir jedha asirra. Usmaan ibnu Zaydiiti. Usmaan ibnu Zaydii nam tokko hin deebifne akka yaadutti. Sila Abdullah ibn Umar ture ka jihaada irraa galchan isaa hin beekne akka fide. Gaafa lola Badriitti moo jihaaduma irraa galchan laata? Ka lola Badrii hin beekne akka jihaadaatitti ka jihaada irraatitti qaadanii deebisan Abdullah ibn Abbas ture. Abu Maazis akkas jedhani. Abu Maazis. Abu Maaz ilaa gaafa lola Badrii sahaabiin nabiyyiin maali gaa namatu barreesse dogoggora. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Zila lana eega rakkoon hin jiru. tarii mee waan kana nu qoradhaa maaliif akka nu dogoggorre namnis dogoggoree ofii dogoggorree akka nu dogoggorsine kitaabni barreeffame nu dogoggorsinan silaa gaa arabiffa barannee akka namaa quraana keessa deemnee hiikkachuu hin dandeenyu kanaaf ustaazonni bira laachuun kanaaf barbaadu. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. بقى جرات رمضان مبارك كل عام وانتم بخير وانت كيسان Bikhair. علينا وعليكم وكل الجميع المسلمين ان شاء الله. بقى جرات عبد الله بن عمر يعني لولا أهود كيسر تيساتك أتوريكا أهود أيوة إن كن مو خلا من جديد لولا بدري يلا غاف لولا بدري صحابا نبيين عليه الصلاة والسلام تكينيا عمري إساتي بجتشا إسا ديبسن عثمان بن زايد رضي الله عنه. يا لولا باجي متى لولا دادا خوني خا أهودي كن مو لا، لولا ما بدري شاء الله. غافج على فاتح كم ما ندقتن وري في مسي وري كايروكون يوجي ما تبغى مالي نمن سلامتني عجيب عجائب يا ربي أستاذ قالوا مالي نقطة مسنجر نابل بيوت سوتر يرجسي مالي بلا قطني لغة والله بيزي زحمة سنتن نموت ايه اسمه اسمه في الرقا مال قونري خير ما شاء الله جرو جراتشو وقاقي سنين بيتنو يرونو بيفتنو يرونو بيفتنو يرونو وامتنو يرونو ناسوفتنو وقاقي سنين بيتنو بركنا مالتاتني إن بيكون مال بالله سيدة عفوا oromoon isin baay'atte fakkaatti bara kana rakkina hunda afanuma yaamtanii amma heddummaatanii mere masha Allah itti fufa rabbiin waa laaffisu yaa jiran beeyta amma ka kitaabarraa namoonni dubbisa kitaabarraa ka amantii qabus amantii hin qabneen dubbisa barnoota jechuun waan sammuu keessaa qabanii kanuma gaa amma saabota kana rabbiin waa laaffisu jiran mata ajaa'ibaati rabbiin ربنا على في سبعة قالوا افتري في تكو ويسلا وان قرانا ياتي ويجرا بو سينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت كرسول قياسا ديبس زيد بن ثابت badri moo uhudi زيد بن ثابت بدريمو يقولون بدري kan uhud sana olaala guyyaa uhudiinsa فاهود عبد الله بن عمر akkas yaa akkasitti مال مقاسا سينا ارجع ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بريفمان مالي فيديو لنا نبي يوتيوبر بربادي تري بيكودن ديسو أماري فانجر أما أماري في توكو إني توكو مال جدا سينا دينا دكا سينا ني مامون يلو فداتا بكتي ولا كان يجرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يروتي كينيما إساني kan haati bakka isaan baadiyyaatti guddatan geessite osoo ziyaaraa abbaa bira hin naqin immoo erga dhattee deebitee dhufte erga dhattee deebitee sinuu inaa karamte natti fakkaata tuuma nan gahin كرت يا كرم karaattaa karamte eenyu nabi muhammadiini bakka isaanitti guddatan erga haati jalaa duuteeyyi nabi muhammad baadiyyaa dhaqanii guddatan moo osoma haati jirtu geeffamanii achitti guddatanii deebi'an erga malaayikoonni ergamanii onna isaanii keessaa waan ta'e fudhanii jijjiiraniin booda deebi'an haga kana nan beeka erga duuteeyyi deeman moo إرجع دوت بيرا أبو طالب تجيسي وديساف guddisaaf amma bakka kanatti seenaa lama jira gaala ilaa sila kanatti miti yuutuubiin marrattuu amaariffaa yeroo naggeeffadhu guutuu isaan naggeeffadheedha tokko maal jedha nan qabadhe baga sa'atii dheeraadha wantichi nan naggeeffachuu jaalladha seenaa sana tokko maal jedha erga haati duutee akaakayyuun isaanii fuudhanii gara baadiyyaa akka inni guddatu geessanii erga malaayikaan dhufee jibriil miti yoon hin dogoggore مرتو أتبوه دا غاف سن أتشو سن مرتو إيجا ويا غافني عمري دقوسي ويا غافني جبريل أمالا جولي كيسا قابي سن غافني دقو ويا سن ijoollee keessaa qabe sun amma sun gala yeroo sana haati jirti kan jedhu jira lakki haadhuma kennite yeroo deebitee irkaa fuutu
jarri rifatanii yeroo malaayikaan ergamee ijoollee keessaa fuudhee waan ta'e godhee deebisu mucaan kee lakkafama jennee sodaannee siif hinne jedhanii haadhatti geessinaan haati lakki mucaan kun lakkafamu jettee mucaan kun mucaa lakkafamu miti jettee ergaa fuute kan jedhu jira seenaan tokko immoo lakki erga isiin qabrii abbaa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam ziyaaruu dhattee kan jedhu wal nama harkaadha bakka sanatti. Waa'ee seenaa kana keessatti beektaa warra hadiisa sahihaan maaliin hoogganamee ofu yoon ta'ii wal xaxaadha isaa waa'ee seenaa kun. Akkuma namni seenaa Oromoo kana wayitee himuu namni asii ka'ee asii du'ee bakka inni ittiin du'in mara namni wal keessa of sana gartee. Waa'ee wal xaxaadha nama gadi fageenyaan kitaaba sahiha dubbisee siira Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam takka du'arraa haga jiruu isaanii dhalootarraa haga du'aa jiru jira kitaaba akkasiisan yoo dubbisan malee. Kitaaba gurguddaadha amma kitaaba akka Rahiiq al-Maktuum fa'a kitaaba shaamiin biroo irraa barsiisaa turan akkasii akka ammallee garatanii qisasul rasuul jedhee jiru jira akkasii sanii yoo kitaaba akkasii san gadi ta'anii dubbisan malee keessattuu Amaariffaa fi Oromiffaan wayita barreeffamu kana xiqqoosii akka tokko ta'a. Kanaafuu akkasii tollee amma seenaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam yuutuubii irra taa'uu qaba afaan Oromootiin hanga tarii uummataa warra jala jirtan yoo xiqqaa argitan sheernaa godha an barbaadee dhabeen Amaariffaan barreeffadheen argadhee inni nu gosa lama tokko filah moo maal jedha kan ustaaz Raayyaan tokko irratti nashiidaa isaanii fe'annatti fakkaata duraan tokko immoo kabiraati achirratti waladda tokko otoo erga haati duuteyyii akaakayyuun isaanii akka inni guddatudha achitti kennan jedha tokko immoo lakki guddatanii ooyya'anii xiqqoo ol jedhanii deemanii qabrii abbaa arganii erga deemanii dhufanii erga haati kennitee erga achitti guddatanii dhufanii haati irraa fuutee mucaan koo mucaa lakkafamu miti jettee irraa fudhattee qabrii abbaa ziyaaruu dhattee achi Kurama agartaan isaa rasuulaa qofa dhaloota rasuulaa du'arraa haga jiruu isaaniirraa haga du'aati dhaloota irraa haga du'aati yeroo bakka teettu isaan sirraa ilaala. Seenaan Nabi Muhammad dheertuudha beektaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jedhan seenaan akka isaa dheertuudhaan jirtu. Gabaabsanii sa'aatii lama godhanii fe'anii warri fe'anii sa'aatii lama godhanii fe'anii jireenya dhaloota isaaniitii. Sa'aatii lama waan dhumuu miti. Sa'aatii lama waan dhumuu miti garuu jarri irraa akka jarri mummuran hin beekama. Cuunfee gaggabaabuu tokko nama agartu. Cuunfamee ture. Paartii 50 oltu jira. Paartii 50 godhee akkasitti isaa tokko namni akkasitti gadi dhiisee hin jira. Eegalumti isaa isaa eegala. Harmee isaaniirraa gaafa dhalatan abbaan nagadaaf deemanii yeroo achi deebi'anu akka du'an achirraa kaasan akka karaatti du'anii haati ulfaan jirtu. Ammas achirrattis gaaffii jira boo adda naawaasaa ustaaz naa barreessaa ofii sagalee naa qaba. Achirrattis waa lama arge waa lama taajjabe tokko maal jedha abbaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kan isaan du'an Nabi Muhammadii jeelamaa jiruutii kan jedhu jira. Waman dhagaye irraa jechuudha. Tokko immoo lakki hin argine deemanii osoo deebi'anu abbaan akiramanii haati ulfaan jirti. Nabi Muhammad dhalataniiru moo yeroo abbaan du'an alayhi salatu wasalam moo utuu ulfaan gara haadha keessa jiranuu abbaan irraa akiramani kan jedhu bakka lamman kanatu gaaffiidha. Hin argine kan jedhu jira kulola. Anis akkuma keetii hin argine tan beekan ture. Hunda caala garuu. Ka garaa haadhaa keessa jira gaafa san kan jedhu caala anis nama sireeyyuu nama gaafadhe garaa haadhaa keessa jiru lakki suusaan garaa haadhaa keessa suusaan dhalatiin kan jedhu jira.